Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Ashama dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Birmaduu Media nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni hambisaa bal'inaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee qubee barreessuu afaan Oromoo ilaalchisee dhimma kanarratti kan xiyyeeffatee irratti marii goonaa. Marii kanaa fi guyyaa har'aatti keessummaa tokko keessummaa kanaan durallee Birmaduu Media irratti dhiyaatanii turan nama jabaa, nama ogeessa, nama qabsaa, nama hayyuu ta'anii keessummaa fudhadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Obbo Ibsaa Guutamaati. Obbo Ibsaa Guutamaa baay'een keessanii hin beektu. Nama Addis Ababa University keessatti yeroo Haile Sillaasee University yeroo jedhamutti eenyu lammiin Itoophiyaa kan jedhu walaloo tokko qopheessanii walaloo sanaanii hedduun hin beekamu. Isa booda immoo qabsoo Oromoo keessatti bara isaanii dabarsanii waggaa dheeraa fi gara waggaa 10 mana hidhaa turanii. Eega mana hidhaatii ba'anii booda immoo ministeera barnootaa Itoophiyaa ta'anii qubee afaan Oromoo akka inni afaan Oromoo barreessuuf ta'utti hojiirra akka inni oolu yuunivarsiitii keessatti mana barnootaa keessatti akka ittiin baratamu nama carraaqii guddaa godhanidha. Dhugaadhumatti guyyaa har'aatti isaaniin argadhee Birmaduu Media irratti isiniif dhiyeessuu danda'u kootti. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama, ulfina guddaatu natti dhaga'ama. Guddaan isaan galateeffadhaa. Utuun hin turin Obbo Ibsaa Guutamaa wajjiniin wal simbarsiisa. Obbo Ibsaa, nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u, baga nagaadhaan gara Birmaduu Media dhuftan. Galatooma naafeeruu keessaniif deebiftanii. Baay'een isin galateeffadhaa. Amma waa xixiqqoo dha'uu yaaleera waa'ee keessanii yeroo Haile Sillaasee University jirtanii lammiin Itoophiyaa eenyu kan jedhu walaloo gaaffii kaasu tokko barreessaniittu. Eegasii booda immoo waggaa 10 mana hidhaa turtanii yeroo dargii kana keessa qabsoo Oromoo keessatti. Eegasii immoo mana hidhaatii gabaatanii booda ministeera barnootaa taatanii qubee hojiirra oolchitaniittu. Waa'ee isa kanaa walii wajjin haasofna. Garuu yoo afaan tokko lama daawwattoota keenya nagaa gaafattanii of ibsitanii natti tola. Egaa baga nagaa taatanii baga lubbuudhaan foddaa kanaan deebinee wal agarre. Egaa waan jedhamu qabmalu Doktori dubbateera. Kana caalaa egaa waan inni ofimoo Oromoon gara caalu ofimoo hin beeku. Oromoon wal ofiin himu maaliif of jajjuu jedhama. Yoo of jajjuu of tultuu maaloo jedhama yoo ofimuutti ka'e. Kanaaf akkasumatti naa beekaati ani Ibsaa Guutamaati. Nama gara sayyoo kanaa dhufee sayyoo lixaa. Sayyoon iddoo baay'ee jira. Kaaba jira, kibba jira, lixa jira. Kanaaf
Egaa kanumaan naa beekaa. Haa ta'u hedduu galatomaa hedduun sin galateeffadha. Waa'ee qubee afaan Oromoo kana yeroo dheeraa namoonni Oromoonni yeroo baay'eedhaa fi afaan Oromoo barreessuu fi carraaqii godhaniiru. Isa fuuldura akkuma beeknu yoo seenaa keessa deebine afaan Oromoo kun dhoowwamaa ture. Afaan Oromootiin akka hin dubbatamne, akka hin barreeffamne, akka hin barsiifamne dhoowwamee ture. Garuu namoonni baay'een garuu afaan Oromoo kun akka inni afaan barreeffamaa ta'u, akka inni afaaniin duwwaa dhaloota tokko irra darbuurra darbee barreeffamaan beekumsi jiru, ogummaan jiru, akkaataan jireenyaa, akkaataan hawaasummaa, akkaataan siyaasa isaa akka darbu yaaliin godhamaa ture. Yaalii yeroo dheeraa booda isin kan bira geessanii ga'ee keessan taphattan. Mee muuxannoon keessan attam ture utuu ministeera barnootaatti hin dhufin qubee wajjiniin attamitti wal bartanii attamittiin dhuftanii waama tokko tokko nu yaadachiisame. Afaan Oromoo kana hundumti keenya keessa deebinee ilaaluudha. Afaan Oromoo yoo afaan biraatiin wal bira qabanii yoo ilaalanii afaan qubee hin qabne hin fakkaatu. Beekumsi inni dabarsu bal'inni afaansaa damee adda addaa inni qabu. Afaan qubee hin qabne akka ta'e qubee qabaatee kan beeku akka ta'e wanti tokko namatti agarsiisa. Garuu nuti haala sana baruudhaaf sana qorannu irra waan hin jirreef akkuma afaan doofaatti fudhannee guddanne malee afaan Oromoo egaa Oromoo kushitik ergii ta'e kuush immoo warra calqaba barruudhaan lafa kaa'uu calqabeedha. Akkamitti gargar ba'aniitu akkamitti gatanii yoo jedhanii Oromoon egaa salphaatti deebisuu barbaada waan allee sa'a keenyatu nu jalaa nyaateedha. Kitaaba keenya sa'aatu nyaate. Ergasii barreessuus hin dandeenyu moora ishee qallee dubbisnaa achi keessaatu argannaa beekumsa barbaadu kan jedhudha. Kan biraa qaabannoon namaa fagoo miti. Gabaabaadha. Maaliif gabaabbatee isa hin beeku. Amma baruma intinaa kana bara 19ffaa jaarraa 19ffaa keessa namooti tokko warra Goojjaam kana Gooshuu dhanatti fakkaata fi nama Jimmaa jiru nama Limmuun jiru Ibsaa jedhamu Abbaa Bogiboo isaa waliin wanti qubeedhaan barreessanii walitti daddabarsan ture. Qubeen sun qubee afaan Amaaraa miti, qubee Arabaa miti, qubee nu beennu miti, qubee Faranjii kanas miti. Garuu namooti naannaa sanaa ba'ani. Amma hiriyoota koo naannaa sana jiran warra hiriyoota koo gaafadhe waan kana beektu jennaan hin beekanii dhagaaniyyuu hin beekani. Robinsontu aktaa Ethiopiyaa kan jedhu intinaa isaarratti baasee decisive godhee achi kaa'e.
hiikee achuma bukkeetti isa kanas bukkeetti kaa'ee inna dafnee irraanfanne waan kana isa kan isa caalu jiraa laata kan sana caalu jiraa laata kan jedhu gaaffii gara fuulduraa deebi'uudha wanti afaan Oromoo kun. Egaa ergasii kan nuyi agarru afaan Oromoo barachuudhaa fi afaan Oromoo qorachuudhaaf warri dhufanii hedduun isaanii alfaabeetii laatinii yookiin qubee laatinii itti dhimma ba'anii nu agarsiisaniiru. Mornoo, Charulifaa yoo ilaalle baay'eedha isaan kiraanfaa afaan Oromootiin barreessanii intinaa godhanii akkuma achi dabsuudhaan as dabsuudhaan yookiin tuqaa irra kakkaa'uudhaan ibsaa turani. Garuu bara dhumaa jaarraa 20ffaa irratti ijoolleen Oromoo qophii barruu lamaan tokko qopheessaniiru. Tokko hirmaata dubbii kan jedhudha. Hirmaata dubbiitii. Hirmaata dubbii kana kan qopheessanii murna Haayilee Fidaatiin hoogganamu isaanii kan sana godhanii calqabaa fi kan beennu ammaaf kan beennu gara fuulduraatti wanti biraa fuun danda'a. Ammaaf kan beennu calqabaa fi Oromoodhaan kan qophaa'e waan sana. Isaanis tuqaarra kaa'uu jajallisuu qubee jajallisuudhaan kan Oromoo ta'e akka dhaafaa kapaafaa kana akka xaafaa kana barreessuu yaalanii isa calqabaati kan kana godhan. Isa duuba hedduun keenya gaa barasiin duras yaalla afaan qubee laatinii kanaan inuma yaalla iddoodha namni baay'eetu yaale. Amma kan baay'ee kan himamu kan eenyu isaanii Sheek Bakrii kan isaaniiti isaanii kan mataa isaanii kan ta'e original qubee Oromoo lafa kaa'u hundumtuun ta'uudhaan beekaadha namichi. Afaan isa kan qubee faranjii kanas beeku, qubee Arabaas beeku, lamaanuyyuu afaan Oromootiif hin ta'u kan jedhuudhaanitu sana yaadanii. Utuu lafaan ka'inni innis sokke hafe lafaan kaane. Isa dhumaa kana bifa isa dhumaa danaa isa dhumaa kana kan lafa kaa'ee adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo wal gargaarsa Sheek Mahammed Abdeelee waliin qaba. Isaanis Rashaadii Mahammed Rashaad kan isaan qopheessanii afaan Oromoo amma kana qubee amma jiru kana ta'eetu xaarratti xinnoo intinaa qabu TH godhanii warri adda bilisummaa Oromoo kun immoo xaa godhaniiru garuu wal dubbatanii lamaanuu fudhataniitu isa amma jiru kana isa
lafa kaa'anii isa amma ittiin hojjetamu kana adda bilisummaa Oromoo hojiitti hiikee daggala yaa'uu ture. Loltuu isaatii fi nama naannaa bilisoomee jiru ittiin barsiisaa turan. Ittiin barsiisu, ittiin hojjetu, hojii isaan hojjetu, ajaja isaan kennamaa, riipoortiin isaan godhamaa, hundumaa isaan godhanii mana barumsaa rudimentarii akkuma isaatti kaarikulamii wayii qopheeffatanii isaan barsiisaa turan. Amma gaa yeroo sun ol ba'u yeroo ol ba'u 91 yommuu achi ol ba'u hamlata guddaa ta'eetu gadi ba'e gaa. Amma waan guddaadha. Waan daggala tokko keessatti koornarii dhihaaf bahaa keessatti ta'uutu hin ta'in kun biyya hundumaa kan ilaalu waan ta'eef qophiinsaas waan baay'ee barbaada. Sanaaf qophii miti nuyi akka Oromootti sanaaf hin qophoofne. Garuu kanuma jaraaf qophaa'e kanuma afaan Amaaraatiif qophaa'e ittiin barataa baane sana meeshaadhuma isaanii qopheeffataniini hojiirra oolchuun nurra jiraatu. Akka tasaa ta'ee yeroon isaa yeroo gaariidha. Yeroo gaariidha. Egaa waan illee jalqaba seeraan beekamuutu irra jira. Poolisii imaammatii haaraan ba'uutu irra jira. Afaan haaraadhaaf afaan uummataatiif. Imaammatii suni paarlaamaatti dhiyaatee yeroon fudhanne maaliifi paarlaamaa keessa kan jiranii kan afaan isaanii, aadaa isaanii, bilisummaa isaaniitiif lolataa turanidha hundumtuu. Kanaaf suni rakkina hin qabu. Karaa qubee addaa dhimma bahu immoo beekotii biyya beekotii sabootaa walitti wal gahii godhanii kan irratti murteessantu ta'aa jedhame. Beekotii Oromoo bakka jiran hundumaa dhufanii taa'anii mari'atanii yoo afaan kun hin ta'aaf hin ta'uufi jedhanii murteessan. Yoo murteessanii amma addi bilisummaa Oromoo fide kana akka addi bilisummaa Oromoo fide kanatti laatiin qubee laatiin dhimma itti baanaa jedha. Qubee laatiin irratti kan hundaa'e itti dhimma baanaa jedhanii kana murteessan. Isa booddee egaa hojii jalqabu hojii gara executive darbee ministeera barumsaa dhufee hojii isa jalqabne jechuudha. Kana amma yoonaatti kan hafe yoo jiraate ittiin guuta. Sagalee baay'ee gaariidha. Mee kilippii daqiiqaa lamaan tokko ilmi Oromoo tokko waan inni jedhu walii wajjiniin ilaalleetu walitti deebinee haasofna. Saahuu duula qubee jenereeshiniitti banamu jiru kun yaalii fi fedhiin isaanii maali? Jarri kun aangoo harkaa qabaa bara. Ammoo tanaa miti isaan yaadaa jiran jechuudha. Dhaloota qubee kana ka eenyummaa isaatiin boone ka Oromummaadhaan cuubamee guddate kana fadhan isaan. Dhaloota waggaa 30 kana mattaa akka maallabba jechuu turanii bara. Eenyu camadaatii fi Daaneel Kibratfaan dhaloota kana fi abiyyi lolumaa itti irra labsanu jechuudha. Kun hidhaa sagarraa jirraa doorsisaa jecha gara jabeenyi isaanii dhaloota kanarratti dhaloonni kun dilii birallee hin qabu jechuudha. Dhaloota barsu seenaa impaayaritti keessatti dhaloonni yoo biyya tana ceesise biyya tana fayyadu kana jechuudha. Ka waggaa 30 asii kana habarate. Ammoo dhaloota kana sodaatanii jiran isaan dhaabamsiisuu fedhanii
Niyandahani kaju margaa fakkii sadi kana amata soddoman dabre average dha jechuudha. Average dhaan ummanni Oromoodhaa hamana barnootaa seenee qubeedhaan baratee bee kagaan hordofa. Tokko galataa galchuu barbaaduuf Ibsaa Guutamaati. Ibsaa Guutamaa bakka jirtutti umrii dheeradhu. Bu'uura bareedaa lafa nu kaayilaa hiree xiqqishoo takka keessa loohee seenee qubee tana fudhachiisee qubee tana fudhachiiseeti duuba keessaa hote jechuudha. Ola akkuma liphii jetti seenee qaallachiisan eba wanni irraa buufanne 91 abaa'oo seenee ba'uun takkitii tana jechuudha. Ibsaa Guutamaadhaa seenaan isaa haa yaadattu abbaa keenya abbaa qubeellee hojjena arraballee natti fakkaatu. He deserve it. Duuba but they want to reverse that. Eega qubeen san seera taatee baate booda jechuudha. Opinion gaafa san qubee afaan Amaaraa kana gariin fidatanii afaan Amaaraatiin abaacaa kana haahuutti khatamuudhaaf jechuudha. Shabboo miidiyaarraa wanti kun kan fudhatame achirratti akka inni kaasee sakaanii waan baay'ee kaasee waa lama kan inni irratti akka dubbannu fedhe tokko waan rakkoo qabdu tokko wanta yeroo gabaabduu tokko keessa carraa gabaabaa baname tokko keessa Obbo Ibsaa Guutamaa galaniitu dhimma kana hojiirra oolchanii jedhe. Waa'ee isaa akka dubbannuun barbaada. Yeroo kana gootanitti hidha maalii qaba ture? Chaalenjii maaliitu isin qunname? Carraa maaliitu immoo ture? Maaliif yeroon sun yeroo gabaabduu ture. Mootummaa keessallee adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf ture waan yaade sana akka yaadetti hojjechuu hin danda'u ture. Garuu akkuma isin maqaa dhooftanii yeroo gabaabduu sana keessatti carraa argametti dhimma ba'uudhaan wanti isin hojjettan wanti isin warra isiniin wajjin jiranii wajjiniin hojjettan sun geeddaramsa guddaa fide genereeshinii tokko waggaa 30 darbee fi nama afaan isaa baratu nama duudhaa isaa baratu nama ofummaa isaatti eenyummaa isaatti dhaabate tokko uume amma isa geeddaruu barbaadoodha isatti booda deebina mee carraa attamii ture rakkoo attamiitu sin mudate yeroo sana isa jedhu. Qoqota gaggaarii namni amma dubbate gamasii dubbate jedhee fi dangalateeffadhaa hojii makoo hojii narra jiruun fiixaan baase. Egaa yeroos rakkinni jiru haaraadha nuti waan keenya hojjetachuudha. Haaraadha an yeroo sana akka wanti kun hin turre nan ciicadhaan ture. Akka haalli sun hin turre. Kanaaf yeroon baay'ee mi'aadha. Waan halleef yeroodhaan dafnee yoo hojiirra oolchine malee nurkatti fashaluu danda'a kan jedhudha. Kan jedhu. Akka tasaa ta'ee gaaffii yoo dhiyeessinu beekotii fi ogeeyyiin biyya Oromiyaa kuni iddoo hallee, koornerii hallee, golee hallee nutti yaa'an gargaaruudhaaf, hundumtuu gargaaruudhaaf qophiidha. Hundumtuu bittaa Amaaraa jalaa ba'uudhaaf qophiidha. Ijoolleen immoo caalaa qophiidha. Ijoolleen afaan Amaaraatiin hin barannu jedha. Ani ministeera barumsaati. Ministeera barumsaa pirogiraamaan hin deema malee isaa dhiibbaa adda addaa narra jiraachuun irra hin jiru. Garuu
ijoolleen afaan Amaaraa hin barannu jettee yoo afaan Amaaraa barsiisanii lixanii gadi ba'uu kan jedhu riippoortiin dhufa. Iddoo hallee riippoortiin dhufnaani mee jarana obsaa ji'uma yartuu obsaa waggaasa dhufu afaan Oromootiin barattu ammasitti naa obsaa kan jedhu ni dhaame. Jarjarsaadha jechuudha wanti isaa. Jarjarsaadha. Haala yeroo isiitiin jarjarsaadha. Warraaqa keessa jirra. Warraaqsa guddaa keessa jirra. Nu hubanne yoo taane malee. Kanaaf namoota walitti qabaman yuunivarsiitii, barsiisota yuunivarsiitii, barsiisota waa barii olaanaa, waa barii calqabaa hunduma keessaa warra fedha qaban keessaa hamma nu barbaachisu fudhannee hojii calqabuu dandeenya. Egaa bajetiin barbaachisaa, bajeta paarlaamaadha kan murteessu. Sanas yeroo siif rakkinni hin turre maaliif hundumatu afaan Tigreenis hin barbaada, Walaayittaan hin barbaada, Sidaamaan hin barbaada, achi keessa jiru hundumtu. Kanaaf waan hin gaafadhu dafaniitu naa baasanii naa erganii ministeerri horiisi hamma kana biirokraatikiidha baay'ee garuu dafee waan barbaannu nu hayyame. Egaa ani anjaan an qabu muuxannoo kooti. Muuxannoo biirokraasii keessatti qabu. Akka biirokraasiitti qabanii fi akkatti hojjetanii kanaan dura muuxannoon qaba. Awuraajjaa sadaaris ta'eera. Mircaa boordii keessas waggaa tokko hojjedheera. Ministry of Communication geejjibaa fi quunnamtii keessatti sadarkaa adda addaatti hojjedheera. Maaneejarummaa road transport administration jedhamuu fi ምክትል ሚኒስቴሪ yookiin qaamii tatarii jedhamu yoosii maganaanya keessa hojjedheera. Kun ekspiriyeensii guddaadha. Biirokraasii wajjin diilii gochuudhaaf. Kanaaf carraa guddaadha jechuudha naaf. Yeroon isaa immoo kennaa kan ta'e yeroo burjaajii ture. Yeroo iddoo hallee namooti mana hojii isaanii keessa ari'aman, ministirii hundoo keessa ari'amanii ani asii akeeka waan qabnuuf akka hin jeeqamneedha kan hin barbaade. Akka namooti achi keessa jiran, ogeeyyiin achi keessa jiran, ogeeyyiin biyya jiran hundumtuu achi ministry of education jiru. Akka hin jeeqamnee fi wanta assuransiin kenneef eeggatii kenneef jechuudha. Kanaaf namni natti morme hin jiru. Namni akka ammaa kana sanyiidhaan yookiin maaliin kan mormuu gadi ba'ee hin jiru. Amma kan barbaadu tokkoon isaanii eegumsa barbaadu. Eegumsa jireenyaa ijoollee qabu. Hojiidhaa baasuun salphaadha. Just ari'uudhuma. Har'a jalqabdeen barbaachiftuu jechuudha. Garuu sana hundumaa ati gochuu dandeessu, yoo ati eeguu ni dandeessu,
mirga isaanii eegsisuu fi yoo dandeessu si mormanii isa duwwaa miti barbaacha qabu amma namooti yeroos xurataa bahuu hin danda'an yookiin hojii geeddarachuu hin danda'an hojii tokko bahuu hin danda'an ani nan hayyameef abbaan barbaade adeemu abbaan barbaade xurataas abahu waan jedhee fi inni hafe amantee godhate akka programmaatti hojjechuu malee wanti biraa hin turre maaliif ama Oromoo duwwaa miti Ministry of Education keessa kan ture Oromoon yartuudha jechuudha. Warra kaanii namni tokko obstacle hin taane akka ogummaa isaaniitiif amanamoo ta'anii hojjetanii yeroo hundumaa galateeffachuun koona kujara sana yeroo hundumaa maaliif gufuu natti hin taane hojii yeroo sitti Oromootti gufuu hin taane jechuudha akka Oromoon hojiirra oolfatu. Kan biraa Oromoo duwwaatu hin ta'in yommusii harkaa kan qabnu egaa hundumatu dhufaa jenneetu abdii godhanne hundumtu dhufee afaan keenyaan calqabna bara jedhanii hundoo isaanii gaafannee garuu kan dhiyaatanii namoota Walaayittaa fi Sidaamaa duwwaadha. Egaa amma Oromoo Walaayittaa Sidaamaa dhaan jalqabe. Oromoon baay'eedha. Namni barates baay'eedha. Kan naannaa jirus baay'eedha. Kan nutti birmates baay'eedha. Ijoolleen Walaayittaa yartuudha. Ijoolleen Sidaamaa yartuudha. Afaan Oromoo warri tuttumeen kun sheettaa piraayitarii fa'aa afaan Oromoo kan beekan hin jiranii maannoo afaanii Walaayittaa afaan Sidaamaa kan beekan hin jiran. Afaan Oromoo beekan iyyuu warri Oromoo iyyuu afaan Oromoo beekan iyyuu kanaan dura afaan Oromootiin hojjetanii hin beekan. Garuu xiiqii waan qabaniif warra tiimtii warri barreessitu kun warri tuttumeen kun kan Walaayittaas kan Sidaamaas garaa qulqulluudhaan hojjetan. Baay'ee of eeggannoodha waan barreessanii warri ogeeyyiin beekotii Walaayittaa fi Sidaamaa itti kennanii sirriitti barreessanii sadanuu kana Oromoos fiixaan baane akkuma ta'etti fiixaan baane egaa utuu kana gochuu baanne teknikii baay'eetu jira wanti afaan hiikuu duwwaa miti kan nuyi goone afaan keenya iddootti ergi gargar facaane ollaa keessaa kan wanti qoqotii guddifanne jira. Ergi gargar baane afaanuma waliin beennu kan ceera godhan jiru kan saalfii kan hin saalfatamne kan ta'an jiru. Hundumaan beennu. Fakkeenyaa fi adurree dhaanii bashoo jenna homaa rakkoon qabu gara westiiti. Bashoo dee bashoo maaloo jedhaa oolla. Gara Harargee dhaqanii bashoo yoo jedhan waan biraadha. Wanti isaa isuma akka Ingilizii kana ta'a. Akkuma isa Ingilizii adurreedhaan jedhan ta'a. Waan akkasii kana hin hubannaa wanta akkasii jiraachuu garuu yeroo hin qabnu yeroo isa secaanee keessaa baafnee jennu hin qabnu. Kanaafi namooti fedha agarsiisanii dhufanii irratti hojjetanii akka isaanitti fakkaatetti akka hojjetan.
responsibility fudhatanii abbaa'ummaa fudhatanii akka isaanitti fakkeessatti isaanumti wal gaafatanii isaanumti wal namaa galaa kun jedhanii isaanumti akka godhanii gooneessa. Kanaafi akaakuurra lakkoofsa barbaanne lakkoofsi akka dafee hundumtuu hojjetamuu barbaanne isa kaan yoo ittaanne carraa argannee fi wal qixxeessinaa jenneetu itti seenne wanticha akkana keessatti namooti Sidaamaa paarlaamaa turanii Sidaamaa fi Walaayittaa Sidaamaa Walaayittaa keessa atoo wandimuu mutii kan jedhamanii natti fakkaatu atoo wandimuu natti fakkaatu Sidaamaa keessa ammoo Beetanaa Teessoo fi Waldamaaniil Dubbaalee guyyuu ijoollee isaanii biraan hafan turan. Guyyuu irratti hojjetanii akka ijoolleen jajjabaattu akka jajjabeessuu ana dhufanii maal si gargaaruu dandeenya paarlaamaa karaa paarlaamaa jedhanii na gaafachuu jara kana sadan duwwaadha biyyoota lamaan kana jechuudha Walaayittaa fi Beetanaa duwwaadha kan dhufe Oromoon illee OPDO'n illee karaa koombaan dhufanii maaltu si hanqata maaltu si dabaluu hin jenne kanaani keessa hulluquu dandeenye hin jedha. Kanaaf yoo jiraate gaaffiidhaan hin deebisa. Baay'ee fayyaa ta'a dhugaadhumatti Waaqayyo sana eebbisu. Akkuma silaa shabboo miidiyaa irratti jedhe namoonni baay'een Obbo Ibsaa Guutamaa abbaa dhaloota qubeetii jedhu waan isin dubbattanii kana booda tokkotti deebinee ilaaluu dandeenya. Amma innaa gabaabsettanii lola filattanii lola sakamtu dursuu turre jira sakamtu teellaatti hafuu danda'a buruu danda'a isa kamtu amma ariifachiisaadha inni kun immoo hubannaa sinsila jettan irraa kaataniitu yeroon kun dheerachuu dhiisuu danda'a yeroo gabaabduu ta'uu danda'a yeroo gabaabduu kana keessatti dubbii isa cimaa ta'e dubbii isa kaan caalaa dubbii isa gubaa ta'e jedhamti Oromoon dubbii isa gubaa ta'e hojjenna isa jedhu kanarraa dhaabbattanii hojjettanii baay'ee gaariidha dhugaadhumatti. Rakkinni jiru tokko ammas ta'e duraanii amma ennaa yaadattu ta'e abbaan gammachiisi macaafa qulqulluu qubee waaniitiin barreessan qubee saabaatiin barreessan macaafa abbaa gammachiis kana qaban macaafa qulqulluu. Isuma isaan qubee saabaatiin barreessan kana jabanuma keessan keessaa 50moota keessaa 40moota keessaa biyya Wallaggaatti gubaa turanii mootummaan akka inni nama bira hin geenyeef isuma kanaan. Amma yeroo Oromoon immoo qabsoo dheeraa godhee qubee mataa isaatiin murteeffatee dhufu immoo falmiin bara keenya kana keessa jiru immoo lakkii qubee yoo ta'e iyyuu yoo afaan Oromoo sila barreeffamuu qabu barsiifamuu qabu ittiin maayii ba'uun hin malu jechaa turani. Utuu ta'e iyyuu laga ceetaniitu qubee isaa kan laatinii fudhattanii isaan hojjettu tun ta'e inni gi'iziidha. Isatu tokkummaa Itoophiyaa kana eegaa jedhu. Dubbiin kun isin hin mudanne yeroo sanatti ennaanni kaan hafe birookiraasiidhuma mootummaa keessatti falmiin akkasii isin hin mudanne. Birookiraasii keessatti tun ta'ini namoota beekota jedhaniitu dhufanii
na tuttuquu yaalu. Ilaa akkuma duratti jedhe afaan ofiitiin barachuu kan jedhu waan addunyaan beekeedha. Daa'imni tokko afaan haadhaatiin barachuutu irra jira kan jedhu tureera argii fudhatame. Itoophiyaanis farramteetti kanarratti. Garuu namni hin beeku, namatti hin himne afaan ofiin barachuu nafee afaan tokko duwwaa qabna hundumti keenya jedhan. Afaanichaan wanti tokkoyyuu hojjetamuun irra jiru jedhan. Macaafa qulqulluu Onesimoos kana akka ittiin hojjetamne doddoodha gubanii doddoodha najajanii akka ittiin lallabamne afaan Oromootiin akka lallabamne afaan Oromoo duwwaa kan warri dhaga'an warri amantee dhaga'an yoo jiraatanii afaan Amaaraatiin kan hiikuu bira dhaabbachuutu irra jira yookiin dura afaan Amaaraatiin lallabanii isa booddee afaan Oromootiin immoo lallabu. Afaan Amaaraatiin kan lallabanii namni isaan dhaga'u hin jiru. Garuu seera afaan Amaaraa qilleensa keessaa akka hin banne hunduma caaluunsaa akka mul'atuu fi afaan Amaaraatiin lallabuutu irra ture jarri. Egaa kan akkuma jedhe carraan yeroon kenne ayyaanni yeroon nuu kenne ijoolleen Tigree warraaqtuudha. Isa uma haaluu hin dandeenyu. Nu duran dhaabbanne. Isumaan dura kan ture dargiin yeroo eenyu Hamiid Muddee yeroo bariisaa raanii godhaa ture sana dura mataa isaa keessa kan ture qubee afaan Oromootiin barreessu ture. Garuu hin didame. Waggaa 17 dura jechuudha sana dura waggaa 17 dura. Warri kuni hin ayyaman. Warri kuni warra dura ture Amaaraa caalaa qubeetti fidala saabaatti dhiyeenya qabu. Isaan iyyuu kan calqabe. Warri isaan nu duran dhaabbanne maaliif warraaqaan waan dhufaniif dimokiraasii kan jedhu qooda dimokiraasummaa kan jedhu addabaabayitti fudhatanii turan. Kanaaf isaan nu duran dhaabbanne. Isaan nu duran dhaabbanne taanaan immoo eenyuyyuu isaa gaditti isaan jala dubbatu hin jiru. Kanaaf irra haannee jechuudha wanti. Garuu beekota jiru. Beekoti kun warra akkamiiti? Barnoota qopheeffatanii kitaaba barnootaa baay'ee qopheeffatanii bara garii ittiin facaafnaa ittiin gurgurannaa jedhanii warra yaadan jiru. Warri immoo taayipiraayitarii Amaarinyaa kana irratti qoratanii qopheeffatan jiru. Kana jara kanatu dhufee seenaa maaliif jal'iftaa yoo jedhanii seenaa kana hin qabnu seenaa warra akkasii kana keessa hin qabnu waa'ee fidalaa seenaa hin qabnu waan nu ta'uu filanna jedheetanii deebisa. Amma
maanguddoon tokko kan baay'ee baratanii cinaa kana qubee warra Ibraayistii kana qubee Arabaa kana qubee maaloo kana qubee Saabaa kana fidanii taabileetiitti fidaniitu kun ikkoo gita warra kanaati. Gita warra kanaa kan ta'e kana attamitti balleessisaa. Anu jedhanii gita isaanii wal bira warri gitummaadhaan dhaabbatanii dhaqanii dhaabbatan. Nuun ilaalu dubbii. Nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha humnaan qabamne koloniidha. Waa'ee seenaa Itoophiyaatii wajjin waan qoodan hin qabnu. Yoo jaallanne wajjin jiraanna yoo jaallanne waliin hin jiraannu. Kanaaf kana akka waanani seenaa kanaaf dhimmamu seenaa sanaaf madaa'u wayim dhiigu itti ilaaluun isinirra hin jiru. Jibba qabdaa jedhu. Jibba Amaaraa qabdaa. Jibba Amaaraa ana Amaaraa akkamitti jibba hiriyooti koo gara caalu yoo lakkaa'ee Amaaraa. Hiriyooti kanan qabu. Jibba waan jedhamu miti. Qajeeltuudha justice. Qajeeltuudhatu hojiirra oolchuun nurra jira. Jenneetu kan jedhudha. Murni kan biraammoo kan dhufu Oromoo akka koo ammaa kana dulloomanidha. Isaan immoo keessa deebi'anii barachuun barbaadan. Qubeedhaanii fagootti fakkaata, waan guddaatti fakkaata. Afaan Ingilizii biyya Faranjii dhaqanii barataniiru. Garuu qubeen kun akkamitti barreeffamaa jedhanii gadi taa'anii ilaaluurra qaaxaa keessa nu galchuuf adeemta kan jedhu kan isaanii jedhan. Isaanis amansiisuu hin dandeenye waan barbaadetti mee deeman narraa. Warra akkasii rakkina akkasiitu malee rakkinni nuti hin dubbanne keessa warra dhagayeedha kan dhufe. Warra qaxaroo fudhatee na bira dhufu warra keessa dhagaye malee nuyi takkaa hin dubbanne hojjechuutti jirraa maalootti jirraa hin jennu. Gaafa dhuma finnee barsiisota doddoodhaa finnee oreentii goonee akkamitti akka qubeen hojjetu ergi barsiisnee booddee ergi sana fixannee booddeedha tokkanii miidiyaa irratti himne. Bara garii kanaan jalqabne jenne. Kanaaf malee utuu immoo kunoo afaan Oromoo barsiisuudhaaf qubee haaraadhaan maaloo jenne wantoonni hin jiru. Rakkina guddaa keessa linnaa turre pireesharii alaa. Mootummaa miti mootummaan paralaayisdii ta'eera. Mootummaan yommusii paralaayisdii ta'eera. Mootummaan inni darbe inni kufe. Inni kufe homaa gochuu lafaan kaane. Tu amma ta'ee iddoo hallee kunoo asiif asiin nama tuqu turan. Kunoo amma waan godhan barbaadu wal ga'anii asii iddoodha golee hallee walitti ga'aniitu beekoti isaanii road map jedhanii karaa yaayyoo karaa jedhanii waa qopheeffatanii turanii harkatti bushaayee fakkaata shelfii irra kaa'anii deeman. Amma isa shelfii irraa buusuudhaafitu nama haaraa itti godhataniiru. Nama Oromoon jaallanne. Injiraatu hiidha isaanuu. Amma namni baay'een akkas nu gochuudhaaf maaloo maal. Injiraatu isaanuu. Isaan injiraatu jennee mataa keenya keessatti namanna taanaan kufneerraa jechuudha nu mataan keenya. Sirriidha kun. Nuyi ofii keenya kuffisuudhaaf kan nuyi itti jirru.
Yoo jiraataniif nu mo'atanii jechuudha. Nu mo'atanii egaa achuma iddoo keenyatti nu deebisu jechuudha. Malee namni amanuu kanatti waa godha jedhanii namni haaraan shoomamee waa godha jedhanii yaaduuni bocoqa ta'a doddoodha. Foncola ta'a waan dhaabbate already waan godhaniiru. Akka guddachuun misuun irra jirutti misne afaan keenya. Beekota barsiisota afaan Oromoo rakkina keessa jiraataniitu kan isaan takka ari'amaa takka hidhamaa waanuma barsiisaniif waan biraa waan godhan hin qaban afaanuma barsiisu. Maaliif yoo barsiiftu akkas jette fa'aa kana rakkina barsiisoti keenya barsiisoti Oromoo ta'aniif rakkina keessa akka jiran beenna. Beenna galateeffannaa jabaadhaa jennaa wareegama malee homtuu wanti gara fuulduraatti deemu hin jiru. Isaan jala eegee raasneefis wanti argannu hin jiru. Sanuma deebi'ee hankeenya fagoon gahu isaanii wajjin fagoon geenyu. Yoo ofiin dhaabbannetu fagoo geenya. Yoo ofiin dhaabbannetu waa buufna, waa goona jennee yoo fudhanne wayyaa. Nuti namooti keenya, namooti nu birmatan, baras birmatan, namooti guddaan kanaan dura waan baay'ee hojjetan. Akka amma namni maqaa Dr. Xilahuun Gamtaa kaasuu jiru. Dr. Xilahuun Gamtaa dikshineerii isaa yoo qopheessu gidiraa meeqa keessa darbe? Gidiraa meeqa? Arrabsoo meeqa? Doorsisa meeqa? Keessa darbeetu achi gahe. Namichi kuni isa kanaaf carraa argatee dhufe. Isa kana karaa qabsiisuudha. Carraa nama argateedha. Namni yeroo egaa nama hundaa maqaa kaasanii hin danda'amu. Namooti keenya baay'eedha. Kitaaba hidhaa seexaa jedhu amma elektiroonikiidhaanis maazeen maalirra elektiroonikiidhaan intarneetii irra jira. Achirra footograafiin isaanii jira namooti baay'een. Namooti barsiisan warra kana warra gurguddaa warra yuunivarsiitii ta'e warra haayiskuulidhaa fi intinaadhaa dhufan doktoroota, maasteroota, baachelaroota warri kun footograafiin isaanii ta'etti kaa'uu yaaleera. Warra kudhaan mannuudha warri kun. Warri amma abbaa qubee yoonaan jedhani narrifadha. Maaliif warra sana? Warri sun utuu jiraatanii utuu hin jirre ani hojjechuu danda'uun ture. Jarri suni halkanii guyyaa hojjetan itti kaffalamee fi miti. Ishee madabanyaa argatu warra kaaniif immoo tookniidhuma kenninaa fi warra hin qabneef garuu dedication isaanii hojii tokko amma fixanitti supervisioniidhaan miti. Ofii isaaniitii hojjetaniitu kan achiin ga'ani. Isaanii kan uummata kanaaf guddaa oolan jedhee tanii fudhadha. Hedduun isaanii immoo naa wajjin mana hidhaa turan. Kunis waan guddaadha. Egaa waa'ee rakkinaa natti na mudatee ture. Rakkinni na mudate egaa rakkina isa himeeran fakkaadha. Qophiin qabnu. Beekumsa kanaan dura hin qabnu. Onnee duwwaa qabna. Fedha qabna. Malee
qophii sanaaf barbaachisu jaalleenii fi namni nu gargaarus yartuudha. Namni nu gargaaru yartuudha. Garuu egaa murannoodhaan keessa baanee as geenye. Baay'ee hedduu galatoomaa waan isin jettanii baay'een isaa sirriitti naa galaa. Abbaa qubee dhaloota qubee jechuun waan badeen qabu garuu warra sanas immoo iddoon dhowwatu nama humna jiru kana humna faffaca'ee jiru kana walitti fidee fuulduratti geggeessaa jechuun isa miti dura bu'eetu biyya keenyatti karaa baasi jedhu baadiyyaatti namni karaa baasu karaan sun agamsatu jira, qoraattiitu jira, sokorruutu jira. Namichi ofiisaa fi sokorruu sanatti of kennee agamsa sanatti of kenneetu wanti itti dhufu sana fudhateetu karaa ciree baasa. Namni isa boodaan dhufu immoo karaan hin mijaa fi kanaaf akka sana wanta ta'eef bu'aa qaba garuu dubbiinsaa. Dubbiidhuma kanaaf isin wajjin naasaan godha jedhee yeroon waa barbaadu sirba tokko dhaloota qubee kan jedhuun argee qubee generation jedhanni sirba guutummaa isaatu hin ta'in akka mata duree wayii qaba. Mata duree sana mee walii wajjin daawwannee deebina. Kootu maaf akkana bahe jettanii warre wanni bahee fi baalli gadaa dhaloota qubeetii kennuuf bahee jedha. Baalli gadaa dhaloota qubeetii kennuuf bahee tana siigala. Yaa'ee nagaa naagal. Muramte gorti lamaa walii galtee fi muramte akkuma walii galtee fi muramte baallitu kennamaa fi muramte kaleessa kennamtii fi muramte karaa kaleessa keessa dhufnee fi muramte ati dhaloonni qubee hin fudhattaa fi muramte gadaateettu gadaa barnootaatii fi muramte afaan keetiin barattee fi muramte afaan keetiin barsiiftaa fi muramte lagaa waliin qoodduu fi muramte amantii waliin hin hirtuu fi muramte tokkummaa itichitaa fi muramte oromummaa gabbiftaa fi muramte oromiyaa bulchitaa fi muramte ati dhaloonni qubee barnoota akkaataa fi muramte. Kana gaa dubbiinsaa dubbii qabsooti isuma sila jettani. Maaliif bara dheeraa fi nuyi warri barattoota fidalaa kan turre adda adda nu hirani akka nuyi of wallaallu akka nuyi of hin beekne akka nuyi isa kan keenyaa dhiifne kan namaa duukaa deemnu of ta'uu akka dhiifnu nama biraa ta'uu akka barbaannu akka of wallaallu aadaa keenya akka wallaallu akkaataa jireenyaa keenya akka wallaallu lafa dhuftee keenya akka wallaallu lafatti waraabamne lafatti cinne akka nuyi wallaallu gochuuf yaaliin godhame. Inni kun immoo carraa kenne. Akka namni of gaafatu, akka namni ilaalu, akka namni qoratu, akka afaan isaan baratu, akka ofitti deebi'u, akka lagaan waliin qoonne akkuma namaa jedhu, akka amantiidhaan waliin qoonne, akka iddoo dhalootaan waliin qoonne isa kana carraa kenne. Kanaafiti inni kun ga'een isin taphattan suni ga'ee guddaadha. Waan itti isin dabaltanii maal agartanii jechi kun maal isinitti fida inni mata dureen sirbaa kun. Egaa sirna seera Oromoon seera jaallata. Seera afaan Amaaraatiin seera inni jedhanii seera kanarraa fudhatameedha kan beekamu. Maaliif Oromoon waraana deemuudhaaf odaa jalatti ol argeetu seera mura. Nama gumaa fudhachuudhaaf odaa jalatti ol argee seera tuma.
seera tuma yeroo hundumaa seera tuma seeraan deema waan ta'e. Kanaafi amma warri bineensota kuni murree seera kanaan jila kanaan bultaa kanaan jettaa kanaan maal goota yoo jedhanii seera muruu isaaniiti kana fudhatta kan jedhu. Seera muruudhaaf seerummaan qaban ta'a sirbituu ta'u ta'a akkuma jedhame. Garuu waan itti dhaga'amu kana kaaduun dandeessu seerri murameera qubeedhaan barattaa qubee facaastaa jedhanii seera tumuu isaaniiti. Seera tumuu isaaniiti. Kun egaa mataa nama hundaa keessatti seera ta'ee jira jechuudha. Seerummaa isaati ilaalu. Sirbanii, haa boo'anii seerummaa qubee. Qubee alatti seerri qubee wanti seera qubee alaa seera akka hin qabne. Fidalliin nu biratti seera akka hin qabne. Alfabet nu biratti seera hin qabu. Qubee yoo ta'e malee. Qubummaadhaanitu hojjenna, qubeedhaan hojjenna. Jedhanii hundumtuu mataa isaanii mataa namaa keessatti galee jira jechuudha. Kun guddina guddaadha jedhee kan ilaalu. Baay'ee ulfaadha. Sira yeroo yaada keessanii nu hiraa turtanii waa'ee saba Sidaamaa fi waa'ee saba Walaayittaa bakka buutonni isaanii warri turanii namoota of kennoo, namoota dhimmaman, namoota afaan isaanii deebi'ee akka dhaabbatu gochuu fi Oromoo wajjiniin immoo dhufanii namoota dhaabbatan. Dubbiin kun gara fuulduraattis deebinee seenaan dhaga'eerraa yeroo hin beeku amma obbo Waldamaanuweel warri jedhamanii Macaaf Tuulamaatti miseensa turanii jedhan. Namoota qabsoodhuma Oromoo kana keessatti hireen keenya galiin keenya galii Oromoo wajjin wal fakkaata hiree Oromoo wajjiniin deema. Kanaafi achitti nuyi of agarra. Obboloota keenya kana biratti of agarra. Qabsoona isaanii biratti of agarra. Kan keenyas achitti hidhama. Kan jedhu yaada qabu. Ammallee amma dheengaddaa Finfinneetti waani maanni irreecha irratti saba akka sabaatti gurmaawanii warri Sidaamaas bakka buutonni mootummaadhuma sana keessaa iyyuu warri Walaayittaas bakka buutomti iyyuu dhufanii argamaniiru Oromoo biratti isa sanarratti. Inni kun egaa amma waan tokko kanatti dhaga'amu kanatti fakkaatu baay'een keenya saboonni biyya sana keessa jirru saboonni baay'ee miidhaman warra akka Oromoo, Walaayittaa, Sidaamaa, Somaalii warri kaanis maqaa baay'ee dha'uu dandeenya. Rakkinni keenya wal fakkaataa, qabsoon keenyas wal fakkaataa, hiikaan argannus kan hiikaan of fidus immoo waluma fakkaata. Waa'ee kana irratti mee yaada nu dabaltan innaa jiraate waa jedhame. Addi bilisummaa Oromoo calqabuma kaasee jara kana wajjin warra waliin kufe warra Oromoon waliin kufe wajjin hariiroo addaa qabaa ture. Sababa kanaatiif kan qabsaa'ota isaanii fi addi bilisummaa Oromoo wal ta'anii icaat waan jedhamu icaat dhaaba icaat jedhamu dhaabani. Icaatiin kan dhaabanii fi tokkoffaa dhaabotii
kan biraa hundumtuu kan jiranii dhaabota naftanyaati. Dhaabota naftanyaa sana keessa warri qabsaa'otii galuu hin barbaanne jiru. Dhaaba icaas kana yoo dhaabne immoo akka fudhatama akka imaaleedii waan jedhamutu ture. Imaaleediidha miseensa ta'u waan danda'amuu fi achitti wanti argamu achi keessaa bu'aanii argamu namoota warra kana warra kolonii turan kana eegumsa kennuuf hin danda'ama. Maaliif miseensa wantoo yoo ta'anii miseensa imaaleedii yoo ta'anii bakkuma hallatti rukutamani ID isaa yoo qabaatanii icaatiin ID icaas yoo qabaatanii namni ittiin bu'u kan jedhuuna kanaanitu ijaarame isaan duwwaadha. Wanti biraa cunqurfamoota icaati jechuun dhaaba cunqurfamoota Itoophiyaa wallaansoo cunqurfamoota Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa goch abiyootaawii tigil jedha afaan isaati. Achi keessaa namoota baay'eedha kan wajjiniin hojjennaa turre. Fakkeenyaa fi Icaat vice president kan ture, presidentii isaa kan ture Baaroodha. Icaat vice presidentiin Asaffaa Cabboo ture. Asaffaa Cabboo ture. Iddoo hallee jiru iddoo hallee jiru hamma waliin turretti beeku addi bilisummaa Oromoo utuu beekaniis kan wajjiniin maamara galanii jechuudha kan wajjiniin waldaa dhaabbatan utuu beekaniitu. Yeroo Baaroon faan deemuudhaaf ka'an illee mi'a waliin qabnu typewriter waan akkasii duplicator waan antina egaa sichi antina deemna jedhee barreessaa caat kan ture Tasfaayee Abbisoo nama jedhanii isatti kenneetu deeme. Asaffaa Cabboosi Baaroo anaa fi Warqinashaa haadha manaasaa iddoo tokkotti dhannee achi teenyee Asaffaa lafa jirutti deenjarasii akka ta'e amma calqaba katamaa ta'aa jiraachuun waan intinaa ta'ee fi egaa ati haandilii godhii isa jiru isaatiin haandilii godhii yoon deemee jedheetti meera. Kan agarsiisu walamanteen hammam akka turedha. Walamanteen ture. Dhaqee na himaa dhaqee akkasii yaadeeraatii foloo godhaa jedhaa jedhee yaadne. Innis hin goone kana. Na kanatti meetu torban hin guunne hin deeme Baaroo fi jaalawwan hafan wal deeman. Na isaaniin nuti amma yoona egaa akka imaammataatti yoo isaan keessaa namni nu arrabse yoo namni bahee adda bilisummaa Oromoo shabbaariidha si jedhe yoo waan barbaade haa jedhu nuyi deebiin kenninuuf. Maaliif maraataadhaa jechuudha inni sana dubbatutu furummaadhaan jiru. Waan isaan bu'aa qabuuf malee waan isaan gadi qabu adda bilisummaa Oromoo takkaa dubbatee hin beeku takkas waa'ee isaanii hin beeku. Egaa ergasii ergi imaaleediin sun darbee warri PRDF adda waa'een dhufanii isaan Southern Coalition kan jedhu dhaabbatanii Waldaa Maanu'eel ittaanaan isaa Beetanaa Ottessoo kan jedhanidha. Isaanii wajjin
leadersiin keenya hogganooti keenya intina qabu. Dhiyeenya qabu, hariiroo qabu, waan mari'atanis qabu. Ergi baanees alattis waldaa Maanuweeliif teessoo biyya Ingiliziitti wal argaa waliin mari'achaa turre. Yeroo Paaris Conference goonees waldaa Maanuweeliif beekanaan faan achi turanii wal gargaarra. Yaadaanis wal gargaarra, wal gahii ta'e irratti wal gargaarra. Egaa inni amma hin jiru. Beekanaan jira natti fakkaata. Inni amma hin jiru. Egaa akkas deemna. Sidaamaa wajjin immoo firummaa siistamiin keenya tokko. Sirni malbulchaa keenya, aadaan keenya wal fakkaataadha. Garan biraa hafee ishee nu biratti liidariin hoggantuun Oromoo Akkoo Manooyee jedhamtu jirti. Akkoo Manooyeen kun Sidaama keessas jirti. Maqaan ishee furaadha achitti. Maqaa kan Oromoo birattis maqaa adda addaa qabdi. Iddoo baay'eetu Akkoo Manooyeedha malee. Furaan kuni beekamtu amma yoonaa hin faarfatti dubartiin waan ishee irra ga'ee waan dhiirri ishee godhee waan akkasitti faaruu qabuuf tokko intinaan keenyaa jechuudha. Somewhere iddoo tokkuma. Furaa seenaan furaa seeraa Akkoo Manooyeetiin tokkuma. Maqaatu garaagara ta'e malee. Kanaafi waa qabnaa jechuudha. Waan gara fuulduraatti qorannu caalaayyuu qabnaa jechuudha. Kushitik ta'uu kushitik yoo turre iddoo kamitti kan nuyi gargar baanee laata? Iddoo kamitti yoo gadi dhufnu iddoo kamitti gargar baane kan jedhu jira. Kanaafi jarri Oromoodhaa fi firaa Oromoodhaa fi tumsa ta'u walaayittaan saba of danda'e mootummaa qabu mootummaa Habashaatiin gadi kan hin taane qabaa ture. Warra mootii gonfooti. Akka Rippaabilikaanii akka keenyaaf akka Sidaamaa miti. Kafichoo fi walaayittaan mootii gonfoo qabu turanii mootii warqee gonfoo qabu turanii isaanii waliin kufne. Wanti nurra ga'e hundumtuu irra ga'eera. Wanti hafe hin jiru. Namni populationiin isaanii diloormaan isaanii iddoo lamatti walakkaatu dhume. Walakkaa kaaniin gurgurame gabaa Sudaanii dhaabbatanii gurguramanii kaanii biyya keessatti gurguramanii Gondariin yeroon 60moota keessa dhaqee cawaa safar lafa jedhan kana maanguddoo caccabduu walaayittaa gimiraa waan akkasiitu jiru turan cawaa safar jedhu. Gurguramneerra waluma gitti akkuma abbaa gammachiisu gurgurame. Kun intinaan keenya isheen bililleen Jarmanitti gurguramte mootittii taate booddee. Waan carraan keenya gara fuulduraattis tokkuma waliin kufne waliin kaanaa jenneetu tadeemuun nurra jira kanaa wajjin. Kana. Baay'ee galatoomaa hedduu galatoomaa. Waa'ee isa qubee kana projektii kana raawwachuu irratti experience muuxannoo argattan amma fakkeenyaaf dhimma biraa dhimma akkas fakkaatu dhimma biyyaaf maayii qabu tokko dhimma biraa raawwachiisuu keessatti
muuxannoon achi horannee kan addanattis dabarsineetti gargaaramuu dandeenyu maali jettu tokko isa. Lammaffaa immoo amma isin akka sila dubbattanii yeroo gabaabaa carraa gabaabaa ture yeroo gabaabaa kana keessatti carraa gabaabaa kana keessatti yaaddanii carraa nuyi qabnu yeroo nuyi qabnu gabaabduudha. Yeroo gabaabduu kana keessatti immoo waan gochuuf nuuf malu goona yeroo baay'ee mi'aadha jettanis mi'aadha qaaliidha jedhu iddoo biraatti beektonni qophaa'ootu turanii namoonni qophaa'oon turaniiru dargaggoon qophaa'oo turanii dubbiin godhame hundumtuu jarjaraan godhame maal jechuudha kun yeroo rakkina keessa jechuudha yeroo gabaabaa. Keessumaa namni muuxannoo kanaan horatiin jireenya keessa bu'aa ba'ii sana isin agartanii dhuftan namni hin argin tokko amma waan akkas fakkaatu tokko hojiirra oolchuun yeroo dhufu yeroo wanti godhamuu malu guddaa ta'ee rakkoon isaas immoo baay'ee ta'utti maal gochuu qaba maalirraa barataa dhaloota qubee kanaa dhaloota ijoolleewwan keessan ta'anii dhaloota qubee kanaa maal gorsitu akka abbaatti maal ittiin jettu isa jedhudha waa lama gaa maal barannee dhimma biraa keessatti finneessa kana maal itti hubachuu dandeenya dhaamsi ijoolleewwan kanaaf qabummoo maal jettu. Wanti baranne hojii tokko hojjechuudhaaf amlata yookiin piroojeektii tokko milkeessuudhaaf fedhaa warra hojiirra oolchuudhaaf ka'ee fedhaa fi murannoo barbaada. Murannoodhaa fi dudhama commitment determination barbaada. Kana kun jiraannaani wanta ni salphata. Kan biraa ani educator miti. Waggaa lama barsiiseera of course. Waggaa lama ijoollummaadhaan barsiiseera. Kan 12 fixeenii jechuudha. Garuu educatorii miti isa barumsa mana barumsaas dhaqee kan hin baradhe political science and government waan jedhamuun sociology itti dabaladhe malee waan akkasiiti malee educationii miti kan hin baradhe. Garuu hojiin hojjechuudhaaf waamame kan barumsaati. Waa'ee barumsaati. Waa'ee barumsaa hawwan qaba. Waa'ee barumsaa qabsoo keenya keessaa tokko uummati keenya afaan isaatiin barachuutu irra jira. Barumsi bilisa ta'uutu irra jira. Waan nu barbaanne ijoolleen keenya waan nu barbaanne malee waan alagaan barbaadu barachuun irra hin jiru. Kan jedhuudhaan bobbaane qabsootti. Kanaaf xiiqiinsaa jira jechuudha. Didhaan jira. Didhaan dichiifamneerra kana fiixaan baasuudhaaf. Kanaaf akkamitti hojjennaa warri lafa beekumsa hin qabne akkamitti hojjettaa yoo jedhani beekaa baay'ee qabna. Beekaa sana qindeessuu danda'uudha. Namni tokko waan hallee beekuun irra hin jiru. Beekaa qindeessuu, beekaa barbaadee fuunfatee fiduu danda'utu irra jira. Kanan baradhe maaliifi wanta sirrii deeme, sirrii nuu deeme. Wanti tekstii qopheessuu, dhaamsa dhaamuu, barsiisuu, orientii gochuu maaloo kun hundumtuu sirriitti adeeme. Maaliif namoota beekantu jira achi.
Ankaraa sanaa wallaalaadha. Garuu beekaa walitti fiduu danda'udha wanti guddaan. Kanan baradhe. Warri kaanis waan akkasitti yoo ba'anii namni hundumtuu akka waan hin beekne beekanii beekaa barbaadanii irratti walitti fiduudha, qindeessuudha kan jedhudha kan inni baradhe sana keessaa. Kan ijoolleedhaa fi kan hin gorsu yookiin kan inni himu isaan mana barumsaa warra jiran, warra baratanii fi warra mana barumsaa jiran. Warri mana barumsaa jiran waa barii calqabaatii jalqabee hamma sadaffaatti, sadarkaa sadaffaatti warri jiran hundumtuu addunyaa wajjin kan isaanii dorgoman. Biyya sana duwwaa miti. Biyya sana keessatti addunyaa wajjin kan isaan dorgomanii beekumsaan. Kanaaf akka salphaatti ilaaluun hin qabanii. Guyyaa yoo mana barumsaa dhaqanii eenyu wajjin, joonii wajjin kunoo asii biyya kana jiru waliin kan isaan dorgomaa jiranii. Kana salphaatti ilaaluun irra hin jiru. Halkanii guyyaa hojjechuutu irra jira. Isaan meeshaa baay'ee hin qabanii. Akka warra asii meeshaa baay'ee hin qabanii. Qabaachuus hin danda'an biyya hiyyeessa. Hiyyummaa isaanii sana garuu murannoon irra aanuu qabu. Si'ana beekumsi gabaabbataa namni ilaalanii waan nuti dur nama ilaallu qabna. Yoo kitaaba dubbisnu nama ilaallu qabna. Kitaaba dubbisna. Kitaaba yoo dubbisnu borri diibeetii jedhu achi baanee dubbannaa maal goonaa. Kanaaf of qopheessuun nurra jira. Kanaaf waan namni beeku hamma dandeenye beekuun nurra jira. Sadarkaa keenyatti. Amma garuu Google jedhu waa Google godhanii dhaabaasaa lamaan tokko ilaalanii sanumaanitu deebii kennu addunyaadhaaf. Kun sirrii miti. Kun beekumsa miti kun. Beekumsi dubbisuudha. Iddoo fe'ee haa ta'u baay'eedha. Namni kitaabi tokko beekumsa nama tokkooti. Namicha sanaa wajjin dubbattu waa'ee sana. Yoo saayinsii ta'e waa'ee saayinsii namicha saayintistii sanaa wajjin dubbattu jechuudha. Simbiran hin jiraatin iyyuu malee waan inni barreesse yoo dubbistanii maal akka ta'e baruun hin danda'ama. Isa booddee ergi kuufattanii booddee beekumsa kuufattanii booddee dhuftanii asii ishee Tiwiitarii, afaan Tiwiitarii fi afaan Feesbuukii maaloo kana dhimma bahuu hin dandeessu. Gaggabaabaadha afaan amma jiru. Kanaaf waan baay'ee hin barbaadu. Cinqii hin barbaaddu ijoolleen si'ana. Nu rakkannee keessa baane akka keenyas wanti isaan rakkisu hin jiru. Nuti herrega hojjechuudhaa fi sa'aatii meeqa nutti fixa. Waan tokko isinitti himuudhaaf ani yeroo hundumaa qormaata irratti tokko kan jedhu walitti dabaluu, waliin baay'isuu, keessaa fuudhuu maaloodha kan jiru. Addition, subtraction maal afur madabii afur jedhamu isa dura dhufa. Number 1 isa abbaanii barsiisaan. Number 2 jedha. Sun egaa 10 baata. 100 keessaa 10 baata ta'a. Ali 20 baata. Ani
isa dhiiseen darba. Maaliif hin danda'u. Peeshansiin hin qabu. Waan daalanya, walitti daalanya jedhanii deemnaa turre. Gadi buunee waan daalanya hanqin sun karaatti harkaa baddii. Kanaaf isa dhiiseen waan biraa hojjedha. Waan biraa fixeen isa sanatti deebi'a. Amma danda'e hojjedha deebi'ee. Malee yoo itti ture isa sana irraa sa'aatiin na darbu. Amma garuu kana hin qabdan kaalkuleetariin jira gootaniitu lafa keessu. Jara kun hin jiru. Wanta illee isinii salphateera. Addunyaan salphise. Akkana argutti kompiitarri mana barumsaa baay'ee jira. Beektu amma si'ana hangafi koo jira. Obboleessi hangafi koo jira. Obboleessi koo hangafi yoo bilbiluu fi seelfooniidhaan natti dubbata. Seelfooniidhaan nuti telefoonuma kana qabnu turre yoo high schoolii finne mana beellaa ture. Mana beellaa jiru. Akkas naannessu dijitaalii hin taane. Akkas naannessu. Amma isa akkas hin jiru. Isa booddee immoo isa akkas jedhu dhufe. Isa inni akkasii amma rukuttan kun amma dhufe. Amma dhiyoo dhufe. Isin kana hunduma qabdu. Salphateera jireenyi isinii. Garuu salphatee jettanii hundeedhaa waa qorachuu hin dhiisinaa. Dhaggeeffadhaa. Waan namni jedhu dhaggeeffachuu. Waan dubbatamu dhaggeeffachuu. Dubbachuu caalaa dhaggeeffachuutu caalaa jedhama. Dhaggeeffachuu danda'uudha. Dhaggeeffatanii qayyabatanii addunyaatti ba'uudha. Dorgommee keessa jirtu. Qabsoon keenya beekaadhaan yoo gaggeeffametu fiixaan ba'a. Yoo isin beekaa ta'uu hin baanne garuu yoo warri isiniin qabsaa'u isin caalaa beekoo ta'an immoo anjaan qabdanii jechuudha. Isaantu isin irratti anjaa qabu. Kanaaf beekumsi yoomiyyuu barbaachisaadha. Dorgommii irra jirtu dirree lolaattis beekumsi hin barbaachisaa. Dorgommii warra beekoo wajjin qabdu. Kanaaf walgichisiisuu yoo caaluu baanne illee walgichisiisuu qabna. Kaniin ijoollee timu tokko immoo weevar hin daddaaqinaa. Waa tokko lafa keeyadhaa hamma dhumaatti fiixaan baasaa. Daddaaqinaan isa kanas hin dhabdu, isatti daaqxanis hin dhabdu. Kanaaf yoo murattan yoo bilisummaa barbaaddu bilisummaa akka namaatti namni bilisa ta'utu irra jira. Bilisa dhalate namni. Yoo bilisa dhalatu lafa ga'eetu kan isaan cunqursaatti ka'an. Kanaaf bilisummaa dhalootaa sana mirga dhalootaa sana ulfeeffachuudhaa fi jabina keessan barbaada. Asiifachuu taaluu keessan miti. Akka Oromootti dhaabbachuun Oromoo kan biraa hin jiru. Akka Oromootti dura yoo dhaabbattan amma namooti irratti namoota baay'eedhaan wal lolaa turre adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa Dimookiraatessinee keessatti gaaffiin keenya deebii argataa jedhanii turan. Nummoo lakki impaayirri yoomiyyuu hin dimookiraata'uu jenne. Lamaan keenya iyyuu qabsoorra jirra maqaa Oromootiin. Oromoodhaaf qabsaa jirra. Kana teenyee dubbachuurra ilaameedhaan
yoomi akkamitti akkam maal wayya jenneetu dubbachuu dhiifneetu dhagaa walitti darbanna. Utuu ilaameedhaan dubbanne dura Oromoo taanaa waliin jenna. Oromoodha miti maal ammayyuu Oromoodha miti jedhu ta'a. No, Oromoo miti. Oromooni tokko ta'ee humna yoo qabaate isa keessaa yaadii adda addaa boquu danda'a. Humna yoo qabaanne akka Oromootti yoo dhaabbannee diina keenya dura dhaabbannee waliin jabaannee of ijaarree hidhannee dammaqnee jechuun of barree akka Oromootti of barree yoo dhaabbanne yoo humna taane eenyu wajjin dubbachuu hin dandeenya. Isa booddee Itoophiyaa Dimookiraatessi yoo barbaade abbaan barbaade humna qaba. Of duubaa humna qaba, dubbee qaba. Kanaaf itti bobba'uu danda'a. Garuu utuu lafa dhaabbatan hin qabaatin utuu maan qabaatin utaallee Dimookiraatii taanaa maaloo yoo jenne kunoo agarre namoota akkamii beekota keenya akkamii nyaatan nu jalaa. Kanaaf isheema kanaaf beekoti dhuman hamman qaban jaatamoota keessa jalqabanii. Nama tokko barsiisuudhaaf waggaa baay'ee kooleejii fichisiisuudhaaf waggaa 16 fixa yoo xinnaate. Isaan guyyaa daqiiqaa tokkotti ajjeesu. Namoota meeqa kan namoota ciccimoo waan sana itti amananii hojjetan waan suni warraaqaadhaa jedhanii kan amananii hojjetanii itti dhabne. Kanaaf dura Oromoo ta'a. Utuu Oromoo taanee irra ta'e hundi Oromummaa keenyaan utuu dhaabbannee irra ta'e waliin dhaabbannee isa booddee yaadaan gara taane namni nutti bu'u hin jiru. Maaliif Oromummaa keenya qabna ka. Oromummaa keenyaan wal fuuna dhaabbanna. Innaa egaa yoo akkasitti ilaallu ta'e eessayyuu hin geenyu. Kanaaf jabaadhaatii Oromummaa keessan cimsaatii isa booddee waan barbaadan ta'uu dandeessu. Kan hin jedhu jabaadhaa karaan isinii bada'uun Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Baay'ee ulfaadha Obbo Ibsaa, Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaan isin galateeffadha. Barnoota baay'ee qabna kana keessaati akkuma isin jettanii namnis akka inni qalbeeffatu abdiin qaba. Tokkoffaa dadhabbii tokko malee qabsoo malee jireenya keessatti waan akkattiin tola namaa dhufu hin jiru. Eenyuufiyyuu biyya fedhee sirnaa jiraatanii sirna fedhee keessa sirnaa jiraatanii jireenyi namaa qabsoodhuma. Jireenyi namaa dadhabbii gaafata, dhama'uu gaafata, itti yaaduu gaafata, itti abbaluu gaafata. Murtoo tokko godhatanii dhaabbii godhatanii dhaabbachuu waan itti amananii fi itti cichuu nama gaafata. Inni isaanii dubbatanii isuma kanaadha. Isa kanaaf hedduun sin galateeffadha. Namni abbaan fedhe iyyuu sadarkaadhuma fedhetti namni geggeessaa ta'e ofiisaa fiti dhibbaa dhibbatti guutummaatti beeka jechuu miti. Akkuma silaa Obbo Ibsaan jedhanii namni tokko kan isa barbaachisu ofiisaaf tokkoffaa dhaabbachuu, yaaduu isa barbaachisa, hubachuu isa barbaachisa. Maal itti gaafatamni koo? Maali wanti natti kenname kuni amma? Akkamittiin waan natti kenname kana bakkaan ga'uu danda'a jedhee fedhaa fi murannoo qabaachuutu irra jira. Beektota immoo qindeessuutu irra jira. Sila karaa baasii
kan jedhu dubbadheen ture numtiyyuu karaa namni baasu suni hin saaqa. Akka namni biraan immoo bal'iseetti godhutti humna qindeessa humna kanati akka inni hin facaanetti walitti harkisa. Isa sana gochuun akka nu barbaachisu biyya lafaa kuni xinnaatteetti guddina teknooloojii irraan kan ka'e amma addana teenyee naquma tokkotti biyya lafaa kanaa iddoo hundumaatti naqa tokkotti quunnamuu dandeenya. Waan biyya lafaarra jiru guyyaa irraa wanta ta'e tokko daqiiqaa 15 keessatti wanta iddoo biraatti ta'aa jiru hundumaa isaa dhageenya biyyi lafaa kun xinnaatteetti. Eega biyyi lafaa xinnaatte immoo akkuma sila Obbo Ibsaan dubbatanii dorgommii nuyi goonu ollaa keenya wajjin mini akka durii mana keenya duwwaa ollaa keenya duwwaa miti. Dorgommii kan goonu biyya lafaarratti immoo yoo humna godhannee dhaabbachuu barbaanne murannoo qabaachuun nurra jira. Waan barbaannu beekuun nurra jira. Waan barbaannu sana bakkaan geewwachuuf immoo dadhabuun nurra jira. Biyya lafaarratti namoonni baay'een beektonni baay'een birmadummaa koo yookiin du'a jedhanii du'aniiru. Ani birmaduudhaan hin dhaladhee, birmaduudhaan jiraadhee, birmaduudhaan darbaa isa jedhu. Nutis birmadummaa keenya kanaa guddaa ta'uusaa amanuu nurra jira. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun kan isheen irra dhaabbatte hundeen isheen irra ijaaramtee jirtu Oromoodha. Oromiyaa irratti. Dandeetti Oromoo saba Oromoo malee inni lolaa saba Oromoo malee beekaa saba Oromoo malee dinagdee Oromiyaa malee biyyattiin sun dhaabbachuu hin dandeessu guyyaa tokkoyyuu. Halkan tokko buluu hin dandeessu. Kan nama gaddisiisu garuu isa kana keessatti Oromoon kansaa ta'uusaa wal'aaleetu namaaf ergamtuu ta'ee namni inni baay'een jechuudha. Inni ergamu saba isaarratti, mana isaarratti, qe'ee isaarratti, abbaa isaarratti, haadha isaarratti aboo gabroonfataa hawwa. Isa sana dhiisuun nurra jira jechuudha. Ani karaa gama kootii yaadan qabu fixadheeraa isinii dhaamsa dhumaa yoo qabaattan carraa isinii kennee asuma irratti raawwanna Obbo Ibsaa. Hamman jedhu jedheera egaa kan jenne garaa keenya keessa numuuf haa bulu qabsoorra jirraa waan hamtuu keessa jirraa biyyi keenya rakkina guddaarra jira beelli dhufaa jira wanta mi'aa jira warri qabuyyuu bisee nyaachuu dadhabaa jira. Kan hin qabne immoo akka maal akka ta'u nu galuutu irra jira. Kanaaf warri carraa qabnu haa hordofnu namni maalirra bulee maalirra oolee kan jedhu nuti haala waaqi uume yookiin haala uumaa duwwaatu hin ta'in haala namni nu uumeenis rakkina keessa jirra amma si'ana. Dhukkubii golfaan inni COVID jedhan kunis nu jarjarsaa jira. Lola guddaarra jirra. Karaa qawweedhaanis lola guddaarra jirra. Garamitti ba'aa hin beennu milkiin akka baanu warri maanguddooni kadhaadhuma kadhachuudha malee waan biraa isinii gochuu hin dandeenyu. Kanaaf rakkina kana keessaa bahuudhaaf quba wal qabaadhaati keessumaa wal harkisaa baasaa malee bor maal akka ta'u iftaan maal akka ta'u haala hin beekamne keessa jirtu nuti biyya bilisa keessa jirra. Ofirra mil'annu nama barbaada namni maaloo ta'a jennee intinaan jennu kan keessan jiruu ijoolleen keenya dhumaa jirti. Mana hidhaatii baasanii ajjeesaa jiru.
yoo jedhanii dhageenyu garaatu nu dhiiga. Waan goonu bineensa nutti erge akkasiin godhamu yoo namatti balleesse seera qaba. Seeraani kan namichi adabamu, fannifamu, garafamu malee seeraan ta'utu irra jira. Seeraa alaa mana hidhaatii baasanii nama ajjeesu, lafa ciisanitti dhaqanii nama ajjeesu. Maal fiduudhaaf? Maal dabala? Qay shibbir, naci shibbir jennee bara dargii wal fitne. Maal daballe? Maal arganne? Warri shabbaran maal ta'e? Dargiin eessa ga'e? Kanaafi eessayyuu kan hin ga'amne bara nuti mootii Haile Sillaaseedhaa jalqabnee jiraanne keessa hojjennee jiraanne keessa amma yoona garuu homaa hin geenye Haile Sillaasee waggaa 50 moo'ee isa booddee homaa duubatti hambisuu hin dandeenye. Maaliif innis nama hacuucaa ba'e. Kanaaf homaa gochuu intinaan taane dargiin nama fixe. Garuu maaliif fixe? Homaa isaaf hin buufne. Isaafis hin buufne biyyattiidhaafis hin buufne. Ihaadegiin ni jedhamus dhufee namoota keenya baay'ee fixee hin taaneef innis bilxiginnaa ta'e. Bilxiginnaa isa caalaa bineensa ta'e. Kanaafi wal dhaggeeffadhaa hamaa keessa jirra. Wal dhaggeeffadhaa wal gargaaraa keessaa ba'a. Kanuma namni Oromoon namatti wanti Oromoo kun kan nama dhibu amma yeroodhaan biyya baay'ee agarreerra. Seenaa baay'ee dubbisneerra. Gantuun jirti. Gantuun tokko yoo hin lama haala tokko keessa kan jiru. Oromoon hoomaadha. Hoomaadhumatu dhaqee diinatti gala. Maali jaranaa? Maaliif maqaan baduun hin jiruyi, safuun hin jiruyi. Warri kaan maaliif calma jedhanii firoota isaanii ilaalu? Hoomaadhaan akkamitti dhaqee namni diinatti gala jedhanii maaliif ilaalanii jennee of gaafachuun nurra jira. Kana rakkoon Oromoon qabu bara goobanaati jalqabee amma yoona hoomaadhumaan dhaqee itti gala. Gantuun jennu maal jennu maqaa maal kenninuuf? Isaan hoomaadhaan dhufanii immoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa keessa wattaaddara loltuu Itoophiyaa keessa bulcha Itoophiyaa keessa kan jiranii hundumtuu bilisummaa namaa ukkaamsuudhaaf qophaa'uudha. Kunnoo Tigree dhaqanii kan lolanii maajoritiin wayyabii Oromoodha. Yoo Walaayittaa loluu dhaqame wayyabii Oromoodha. Iddoo hallee dhaqnee maal nama of duwwaatu hin ta'in nama hundumaa ukkaamsutti bobbaane Oromoodha. Oromummaa isaa gate. Oromummaan kun waan guddaadha. Oromummaan beekumsa. Oromummaan walqixxummaadha. Oromummaan qajeeltuudha. Akkas ture silaa seenaa keessatti kan beekamu Oromoon. Amma garuu ukkaamsaa namaa, ukkaamsaa Oromootu Oromoo ukkaamsa. Oromootu nama hundumaa ukkaamsa. Ofiif jedhee miti garuu gooftaadhaa jedheetu. Gooftaa isaatii jedheetu gooftaa itti bulee ashkarummaa bulee nama ukkaamsa. Ofittuu naanna'ee of nyaata. Firasaa nyaata foonsaa. Kana dhiyoo dhaabna. Mee mari'adhaa firootii mari'adhaatii dhaabaa. Kanumaan jedhaa galatoomaa na dhaggeeffachuu keessanii fi warri na afeertanis galatoomaa.
guddadhaa kana caalaa deemaa jennee kana abdanna isiniif hawwi keenya akka guddatanidha warri Birmaduu Haa ta'u baay'ee galatoomaa Waaqayyoo isin haa eebbisu ulfina godhadhaa Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Daawwattoota keenyas hedduun galateeffadhaa waan kanarraa waan baay'ee barattu jedhee dhumarratti waan isaan kaasan kuni dubbii cimaadha tokko kan ilaaluun nuuf malu. Ammumallee taanaan biyyi suni kan biyya Tigraay irratti bobba'een dhaqee ajjeesa dhaqeen fixa kan inni jedhu humna mataa isaa utuu hin ta'in humna Oromoon cabsuu barbaada. Gidduu kana namni hoduuduukaa bu'e waraana bilisummaa Oromoo irrattis waraana mootummaa Tigraay irrattis labsii guddaan humna haaraadhaan kan isaan jedhan itti bobba'ee jira. Kun hundumtuu humna eenyuun ilmaan Oromoon. Inni kun Oromoon amma yoomiitti lola isaa waan hin ta'in keessatti dhaqee qoraan ta'ee gubata. Amma yoomiitti nama biraaf du'a. Amma yoomiitti mana isaatti deebi'ee haadha isaa, abbaa isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa qaanessuu fi salphisuu fi gudeeduuf, ajjeesuuf amma yoomiitti ofirratti bobba'a. Isa kana hundumaa itti yaaduun barbaachisaa natti fakkaata. Obbo Ibsaanis isa kana dhaamsa isiniif dabarsanii hundumti keessan fayyaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo torban dhuftu immoo sagantaa biraan walitti deebina. Nagaa Waaqayyoon jiraadha.